Karaa Binance qarshii hojjennee akkamittiin birrii Itoophiyaatti jijjiiruu akka dandeenyu isinitti agarsiisa. Innis Binance keessan verified godhachuu isinirra jiraata jalqaba irratti. Sanii booda doolaarii hojjettan yookiin airdroppis ta'uu danda'a gara Binance irratti connect godhatanii ergitu. Sanii booda wallet keessan irra ni galtu. Wallet keessan akkuma dhumarratti argaa jirtan wallet bakka jedhu irratti ni tuqaastu jechuudha. Wallet keessan erga galtanii booda withdraw bakka jedhu kanarratti ni tuqaastu. Sanii booda filannoo sadii isiniif kenna. Withdraw kan jedhuu fi P2P trading, sell in USD kan jedhudha. Baankiitti erguu sababa barbaannuuf immoo baankii Itoophiyaa yookiin baankii barbaanne Oromiyaas ta'uu danda'a baankii barbaanne baasuu sababa barbaannuuf P2P trading filanna. Sababni isaas baankii transferii sababa ofirraa qabuuf mobile payment sababa ofirraa qabuuf isa filannaa jechuudha. P2P asirratti akka argaa jirtan. P2P gara kanaan keessaa sanii booda asirratti akka argaa jirtan USDT dhaan jira. USD bakka jedhu kana gara qarshii Itoophiyaatti jijjiiraa jechuudha asirratti. Sababni isaas asii doolaariidhaan kaa'ee jira. Nuti immoo gara ETB yookiin qarshii Itoophiyaatti birriitti jijjiiruu sababa barbaannuu fi mallattoo USD kana irratti ni tuqaasan. Sanii booda ETB jennee search goona. Sanii booda haala kanaan erga jijjiirree booda refresh yeroo ta'u haala kanaan fidaa jechuudha. Jalqaba irratti qarshii doolaariin tokko qarshii 180 jira garuu offline dha kana argachuu hin dandeessani. 170 ni jedha. As keessa hamma baasuu dandeessa warra online jiran kanatti gurgurachuu dandeessu doolaarii keessan jechuudha. Fakkeenyaaf asii limitiin isaa 60 hanga 200 ta'edha. Kana hamma kana baasuu saban barbaannee fi 1000 kaasii fakkeenyaaf 1000 kaasii yoo baasuu barbaanne as keessa ni barbaana jechuudha. Limitii isaa ilaaluu qabdu baasuu keessaniin dura. Limitii fakkeenyaaf 500 doolaarii ma shanfaan qaba yoo jenne asirratti limitii isaa ni agarsiisa. 500 hanga 160 limitiin isaa san barbaadu wajjin tokko waan ta'eef 500 kaasii yoo baasuu barbaade asirratti limitiin isaa kan kiyyaa wajjin tokko waan ta'eef seelii bakka jedhu kanarratti ni tuqaasa jechuudha. Seelii irratti erga buutanii booda inter quantity jedha. Inter quantity immoo baay'ina doolaarii hamma baasuu dandeessanii. Asirratti doolaarii 3 kaasee baasuu dandeessu jechuudha. Doolaarii 3 kaasee nan bita jechaadha abbaan asirra online jiru kuni. Fakkeenyaaf doolaarii 5 yoo jedhee asirratti gara gadiisaa kanatti immoo select a payment method. Baankii kamiin baasuu akka barbaadan select gochisiisa yoo barbaadan commercial baankii Abyssinia baankii kamiinuu baasuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf kan kiyya kanaan dura kan ittiin baasaa ture CB Commercial Bank of Ethiopia dhaan sababa ta'eef asuma irratti filannoon kiyya isuma irratti ni tuqaasa jechuudha. Erga tuqaastanii booda akkaawuntii keessan ni galchitu. Sanii booda akkaawuntii keessan erga galchitanii gara gadiisaatti place order irratti ni tuqaastu. Place order erga guutanii wanti isinirraa eegamu message qofa eeggachuudha jechuudha. Yoo isiniif hin galle wanti isiniif galuu qabu asirratti birrii keessan haala kamiinuu dhabuu hin dandeessan yoo isin heeyyamamaa taatan malee. Ofiin konfirmii gootanii dubbistanii konfirmii yoo godhatan malee haala kamiinuu birriin keessan sindiraa baduu hin danda'u jechuudha. Haala kanaan qarshii hojjettan karaa Binance doolaarii keessan gara birrii Itoophiyaatti kallattiidhumaan gara baankii akkaawuntii baankii keessan irratti erguu ni dandeessu jechuudha. Viidiyoon kun isinitti toleera taanaan like, subscribe gochuudhaan hiriyoottan keessaniifis share gochuudhaan eebbisaa ta'e telegiraamii chaanaalii keenyas gruupiinis jira gaaffii fi yaada qabaatan achirratti nuuf erguu dandeessu. Galatooma.